namni dachee kanarratti gaafa dhalatu baay'eedha. Yoo lakkaan garuu hedduu keessaa muraasatu akka tulluu yeerar ol ba'ee mul'ata. Dhalli namaa gaafa dachee kanarratti dhalatu sabaaf ta'am yookaan warraaf yookaanis ofiisaatiif ta'uu baannaan ammoo sadanuu osoo hin taane dhalatee dhaloota qofaa tolee hafa. Addunyaa tokko hanga garaa waaqaa bal'attee kaaniif immoo hanga dugdaan daanqoo dhiphattee uumamte kanarratti kaanni milkaa'aa carraa qabeessa ta'ee eenyuyyuu caalee akka dalluu gaalaa ol bahee mul'ata. Gariin immoo hiree kana dhabee warra seenaa qabuuf taa'ee seenaa lakkaa'a. Warra sana jajaa seenaa isaanii barreessaa dhalootatti hin qaraa. Achas dhuftes onneessaa booree isaaniitiin dhaadata. Baga dhalate yookaan dhalattee machuun dachaa dachaa injifaannoo mirkooftu eenyummaan sinqixxeessu yoo fi akka atti boosu seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera machuun dachaa dachaa injifaannoo mirkooftu eenyummaan sinqixxeessu yoo fi akka atti boosu seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera machuun dachaa dachaa injifaannoo mirkooftu eenyummaan sinqixxeessu yoo fi akka atti boosu seenaan dabalameera eenyummaan ol ka'eera seenaan dabalameera